exercise 3.9 hada kan ilaallu chemistry kutaa 10 unit 3 exercise 3.9 acidity irratti kan xiyyeeffatanii jechuudha. Inni kun paartii xumuraa acidity jechuudha. Acidity haala kanaan xumurra jechuudha. Acidity yeroo ilaalaa turretti wantoota hedduu ilaalle jirra. Gaafiiwwan baay'ee as keessaa bahuu danda'u waan ta'eef keessattuu miidii irratti ta'uu danda'a yookiin ammoo final exam irratti ta'uu danda'a. Wantoota hedduu irratti gaafiiwwan hedduun as keessaa gaafatamuu danda'u waan ta'eef exercise kana explanation isaa wajjin akkasuma immoo deebii isaa wajjin isiniif qopheessee jira. Namoonni PDF kan argachuu barbaadan linkii isaa comment jala isiniif kaa'aa yookiin ammoo Telegram irra seentanii argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf kallattimaan gara exercise itti yookaan deemnu taate inni tokkoffaan maal jedha, which one of the following substances are arenas acids? Arenas acidi warri ta'an isaan kamidha jechaadha. Arenas acid inni jennuun maal akka ta'e ilaalle jirra jechaadha yeroo darbe keessatti. Arenas acids inni jennuun asitti isiniif kaa'ee jira definition isa. Arenas acids are substances that produce yookiin ammoo release jechuu dandeenya jechaadha. H plus yookiin ammoo hydrogen ion in water dha jechaadha. Bishaan keessatti yeroo bulbulaman warra H plus remove godhanidha jechaadha yookiin ammoo produce godhaniin maal jennaaniin arenas acid jennee waamna jechaadha. Arenas acid jennee waamna jechaadha. Kanaafuu definition kanarratti hundaa'uudhaan isa kana maal goona arenas acid warra ta'an as keessaa baafna jechaadha. Kanaaf karaa gabaabaadhaan ammoo haala isin ittiin beekuu dandeettan arenas acid ammoo arenas acid miti isa jedhu beekuudhaaf compound san keessa hydrogen jiraannaan yeroo baay'ee arenas acid dha jechaadha. Maaliif isii tana remove godhuu danda'a waan ta'eef inni kun arenas acid dha jechaadha. Kana jechuun ammoo NH3 fakkeenyaaf yoo fudhanne NH3 yoo fudhanne ammonia inni kun hydrogen waan of keessaa qabuuf arenas acid jedhanii conclude godhuu dandeettan jechaadha. Inni kun base dha. Base keessatti ni ilaalla. Base dha jechaadha. Inni kun base yeroo ilaallu OH of keessaa qaba. Inni kun garuu OH of keessaa hin qabaatiin haala kanaan inni kun base ta'uu isaa dagatuu hin qabdan jechaadha. Isa kana exception waan ta'eef qabatuu qabdan jechaadha. Kanaaf isa jalqaba kan yoo ilaallamma inni irra jiru jechaadha. Inni kun amma hydrogen asii waan qabuuf hydrogen tana yeroo bishaanii waliin dabalame remove irraa godhuu danda'a jechaadha. Kanaafuu inni kun arenas acid dha jechaadha. Arenas acid dha jechaadha. Inni B irra jiru kun ammoo yoo ilaaltan hydrogen of keessaa hin qabu. Kanaafuu hydrogen waan of keessaa hin qabneef bishaan yeroo waliin dabalamu hydrogen remove of keessaa godhuu danda'u waan ta'eef yookiin ammoo produce godhuu danda'u waan ta'eef kanaafuu inni kun arenas acid miti jechaadha. Garuu acid dha. Arenas acid miti jechaadha. Isa kan yoo asitti ilaaltan baay'ee acidiin karaa baay'eedhaan ibsamuu danda'a. Karaa baay'eedhaan ibsuu dandeenya jechaadha. Arenas acidiin isa tokko sanniin karaawwan sanniin keessaa jechaadha. Karaawwan birootes ni jiru bal'inaan ammoo kutaa 12 unit 1 irratti bal'inaan kan ilaaltan ta'a jechaadha. Kanaaf base isaa asii yoo qabattanii deemtan achi yeroo geettan baay'ee isin salphata jechaadha. Isa kan yoo ilaallamu hydrogen asii yoo ilaaltan hydrogen of keessaa qaba jechaadha. Inni kun hydrogeniin kun waan hydrogen of keessaa qabuuf substansiin kun yeroo wateriidhaan walitti daballu mal remove godha water I mean H plus remove godha jechaadha. Kanaafuu inni kun arenas acid dha. Arenas acid dha jechaadha. Inni D irra jiru kunis hydrogen of keessaa qaba waan ta'eef hydrogen remove godha jechaadha. Fakkeenyaaf hydrogen fluoride plus water H2O inni jennuun amma yeroo walitti dabalamu maal nuuf kenna H3O plus F minus of kenna jechaadha. F minus of kenna minus waan jechuu dandeenya yookiin ammoo minus of barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu isa kana asitti yoo ilaaltan hydrogen plus in S jira jettanii gaafachuu dandeettan jechaadha. Hydrogen plus osoo hin ta'in inni kun amma H3O plus dha jechaadha kan inni produce godhe. Inni kun yeroo baay'ee H plus wajjin haaluma tokko ilaalamaa jechaadha. H plus wajjin haaluma tokko ilaalamaa jechaadha. Kana jechuun karaa biraatiin yeroo darbe fakkeenyaaf pH yeroo ilaallu jechaadha. pH yeroo ilaallutti maal jennee jirra minus log of H plus jennee jirra jechaadha. H plus jenna asitti beeziin isaa 10 dha. Yoo barbaanne barreessuu dhabuu dandeenya jechaadha. Yoo barraa'in beeziin isaa 10 ta'uu isaa ni beekna waan ta'eef isa kana karaa biraatiin pH is equal to minus log of H3O plus base 10 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Lama isaanii tokkuma garaagarummaa qaban jechaadha. Kanaafi kana haala tokkoon consider goona jechaadha. Kanaafuu inni kun produce ta'ee jechaan H plus in produce ta'ee jechaadha. Karaa biraatiin maal jechaadha inni kun H3O plus jechaan inni water plus
water plus H plus jechaadha. H plus isa kan yeroo itti daballu inni kun H3 ta'e jechaadha. Kan lama ture kun 3 ta'e plusiin tun ammoo isa kanarraa dhufte jechaadha. Hydrogenii kanarraa dhufte jechaadha. Kanaafuu bifa saniin produce ta'uu isaa ilaaluu dandeettan jechaadha. Kanaafuu H3O plusiin yoo kan produce ta'uu taate hydrogeniin produce ta'uu isaa beekuu qabdan jechaadha. Isa kanas yoo ilaalle hydrogenii waan qabuuf inni kunis maal ta'a? Bifum kanaan hojjetama jechaadha. Kanaafuu inni kunis arenas asiididha jechaadha. Isa kan yoo ilaalle inni kun arenas asiidii miti jechaadha. Kanaafuu B fi F kanneen keessaa arenas asiidii hin ta'anii jechaadha. Isiniif kaa'ee jira deebiisaa B fi F yoo ilaaltan isaan lamaan kunniin deebii miti jechaadha. Arenas asiidii miti jechaadha. Kanaafuu bifa kana ilaaluu dandeettan jechaadha. Explanation isiniif kaa'ee jira. Isa kanas yoo barbaaddan dubbisuu dandeettan jechaadha. In lammaffatti yoo tarru isa lammaffatti yoo tarru classify the following acids as monoprotic, diprotic or triprotic, binary or tertiary, strong or weak acid. Give 3 answers for each type jedha. Kanachaan fakkeenyaaf asiidii tokko kanneen keessaa tokko fudhannee jechaadha. Maal goonee hojjenna yookiin monoprotic yookiin diprotic yookiin triprotic jennee isaan kanneen keessaa tokko ta'uu danda'a jechaadha. Inni isaan sadeen kanneen keessaa tokko ta'a jechaadha. Inni biraa immoo binary yookiin ammoo tertiary ta'a jechaadha. Kana yookiin kan ta'uu danda'a kanneen sadan keessaa tokko ta'a jechaadha. Inni lammaffaan ammoo kanaafis ni hojjenna jechaadha. Sadaffaan ammoo strongidha ammoo weakidha isa jedhuufis ni hojjenna jechaadha. Kanaafuu isa tokko yeroo hojjennu deebii sadii kennaafi jechaadha. Yeroo darbe ilaallee jira monoprotic, diprotic, triprotic isaan jedhama. Inni monoprotic inni jennuun maal jennee jirra? Hydrogen irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Hydrogen irratti hundaa'uudhaan hydrogen isa keessatti argamu yoo kan tokko ta'e monoprotic jennaan jechaadha. Lama yoo ta'e diprotic jennaan, sadi yoo ta'e triprotic jennaan jechaadha. Binary fi tertiary ammoo maal jennee jirra? Number of element. Inni kun number of hydrogen irratti inni jalqabaa kun. Inni lammaffaa ammoo number of element dha. Kana jechaan hydrogenis dabalatee elementii meeqa of keessaa qabu gosa isaati malee elementii fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan amma hydrogen asitti lama garuu tokko jennee lakkoofnaa jechaadha. Hydrogenidha waan ta'eef. Oksijiin asitti meeqa? Afur tokko jennee lakkoofnaa jechaadha. Oksijiinis tokkuma jennee lakkoofna. Gosa isaati malee baay'ina elementii lakkaa'uun qabdan jechaadha. Kanaafuu kan inni of keessaa qabamu inni kun sadii jechaadha. Kanaafuu binary ammoo tertiary isa jedhu ni murteessinaa jechaadha. Inni biraa ammoo strong ammoo weak isa jedhus ni murteessinaa jechaadha. Kanaafuu isa tokkoffaa kan yoo ilaallamma isa kan yoo ilaallamu inni kun monoproticidha. Maaliif hydrogen tokko qofaan of keessaa qabu jechaadha. Inni biraa ammoo ternary tertiary jechuudha. Inni kun ternary acididha jechaadha. Maaliif elementii sadii of keessaa qaba? Hydrogen, chlorine fi oxygenidha jechaadha. Kanaafuu ternaryidha jechaadha. Inni biraa ammoo strongidha jechaadha. Isa kana qabatu qabdan jechaadha. Strong acid ta'uu isaa. Inni biraa ammoo sulfuric acididha. Strong acidiin kanneen keessaa muraasa jechaadha. Kanaaf isaan sanniin seeraan qabatu qabdan jechaadha. Kutaa lamattis ni baratta waan ta'eef isa kana beektanii qabatu qabdan jechaadha. Inni biraa sulfuric acid yoo fudhanne kun strongidha. Inni biraa ammoo asitti yoo ilaaltan hydrochloric acid yoo fudhatan inni kunis strongidha. Inni biraa ammoo isa kan nitric acidinis strongidha. Inni kunis nitrogen oxygeniin inni kun asitti deddeebi'ee jira jechaadha. JVK tokkuma jechaadha. Kanaafuu isa lamaan kunniin tokkuma jechaadha. Nitric acidiin strongidha jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen qabatu qabdan jechaadha. Strongii kan ta'e kami jettanii jedhamtanii gaafatamuu qabdan dandeettan waan ta'eef keessattuu filannoo irratti jechaadha. Which of the following is strong acid jedhamtanii gaafatamte yookiin ammoo weak acid yoo jedhamtanii gaafatamtan weak acidiin baay'ee waan ta'eef isa qabaturra strong acid yoo qabattan baay'ee isinitti laafa jedhee yaada. Kanaafuu isa tokkoffarra jiru isa jiru jechaadha. A, B, G akkasuma J kana seeraan qabatu qabdan jechaadha. Strong warra ta'an kanneen deddeebi'anii dhufu waan ta'eef yeroo baay'ee jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ternary akkasuma strong jennee murteessinaa jechaadha. Isa kana sulfuric acid yoo ilaallen diprotic dha. Maaliif hydrogen lama waan of keessaa qabuuf jechaadha. Inni kun ammoo elementoota sadii waan of keessaa qabuuf ternary dha akkasuma ammoo strong acid dha jechaadha. Isa kana yoo ilaaltan hydrogen meeqa of keessaa qaba? Lama waan ta'eef kanaafuu inni kun diprotic jedhama jechaadha. Akkasuma elementii sadii waan ta'eef ternary jedhama. Inni biraa immoo weakidha jechaadha. Weakidha immoo strongidhis jedhama. Haala kanaan foormulaa ilaaltanii beekuu dandeettan jechaadha. Qabatu qabdan. Akkuma isin jedhe kana strong acid warra jedhaman muraasa akkuma isin jedhe muraasa kanneen qabatu qabdan jechaadha. Kanneen qabaannan ammoo kan isaan irraa hafe inni
wiikii ta'uu isaanii ni beektan jechaadha. Kanaafuu bifa saniin qabatu dandeetta waan ta'eef isa kana foormulaa ilaaltanii qabatu waan isinitti ulfaatuuf isa kana seeraan maal godhuu qabdanii deddeebisanii qabatu qabdan jechaadha. Isa kanas yoo ilaalle inni kunis amma akkuma asitti argitan salfaric acid yoo ilaaltan asitti on 4 ture yeroo kan strong ture jechaadha. Asitti ammoo oksijiinii amma 3 yeroo 3 kana wiikiitti deebi'aa jechaadha. Isa kana garaagarummaa isa seeraan qabadha. Afur jechaadha. Yoo ta'e strong dha jechaadha. Inni kun salfaric acid jennuun isaan jechaadha. Kanaaf asitti hydrogen lama diprotic dha akkasuma elementi 3 ternary dha jechaadha. Inni kun weak acid dha jechaadha. Inni kun hydrogen fluoride jennuun akkasuma monoprotic dha. Hydrogen tokko of keessaa qabu binary dha jechaadha. Elementi lama of keessaa qabu binary jennee waamna jechaadha. Inni biraa immoo kanas yoo ilaalle hydrogen lama of keessaa qaba. Kanaaf diprotic jennaani. Elementi lama of keessaa qabuuf binary jennaan akkasuma immoo weak dha jechaadha. Hydrogen chloride yoo ilaalle monoprotic dha. Maaliif hydrogen tokko of keessaa qaba jechaadha. Akkasuma elementi lama waan ta'eef binary dha. Inni biraa immoo strong dha jechaadha. Inni biraa immoo kanas yoo ilaaltan phosphoric acid yoo ilaaltan triprotic dha. Maaliif asitti yoo agartan hydrogen 3 waan ta'eef triprotic jennaan jechaadha. Akkasuma ternary dha jechaadha. Gosoota elementi of keessaa qabu 3 waan ta'eef jechaadha. Akkasuma immoo weak dha jechaadha. Inni biraa immoo isa kanas yoo fudhatta monoprotic dha. Maaliif hydrogen tokko akkasuma immoo elementi binary sontain asitti ternary ta'uu qaba jechaadha. Ternary yookiin ammoo tertiary jennuun maaliif elementi 3 of keessaa qaba jechaadha. Elementi 3 waan of keessaa qabu binary jennuun jechaadha. Inni kun ternary jedhama. Akkasuma weak dha jechaadha. Isa kanas yoo ilaaltan hydrogen tokko monoprotic dha. Akkasuma immoo elementi 3 ternary dha. Akkasuma strong dha jechaadha. Inni kun lamaan tokko waan ta'eef isa kana yoo ilaaltan amma asitti kan seeraan hubachuu qabdan isa kana seeraan hubachuu qabdan jechaadha. Inni kun monoprotic maaliif jedhama? Hydrogen yoo ilaaltan hydrogen asitti 3 asitti tokko jira. Walitti 4 jecha. Maaliif 4 jennee waamne maaliif monoprotic jennaa yoo jettan taate hydrogen nuti ilaallu isii xumuraa tana jecha isii xumuraa kana COOH. Keessattuu foormulaa kana kun yeroo isin dhufe fakkeenyaaf CH3 CH2 COOH yoo kan jennu taate amma asitti kanas keessa jiru hydrogen jaha. Garuu hydrogen jahan kana intichar kan ionize taatu kan ilaalla. Hydrogen yeroo bishaan keessatti dabalu ionize taatu isii tana qofaacha. Fakkeenyaaf isa kana bishaan wajjin plus water yoo kan gootan taate H2O yoo kan gootan taate deebiin isin argattan maal ta'a? CH3 CH2 COO minus plus H3O plus ta'a. Akkuma argitan asitti hydrogen tokko qofatu remove irra ta'a jechuudha. Kanaafuu isii sana jechuudha tan nuti ilaallu. Kanaafuu hydrogen nuti ilaallu sun hydrogen ionize taatudha jechuudha. Monoprotic jedhamu, diprotic jedhamu jennee murteessuudhaaf isaan ilaallaa jechuudha. Kanaafuu inni biraa immoo ternary dha. Inni kun akkuma argitan ternary maaliif jedhame? Fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan kaarboniidha. Kanaafuu kaarboniin ni jirti. Hydrogenis ni fudhanna. Hydrogen ni jirti. Akkasuma oksijiniinis gosa meeqa jira? Oksijinii lamatu jira jechuudha. Kanaafuu tokkuma keessaa fudhanna jechuudha. Kanaafuu elementiin kun meeqa of keessaa qaba? 3 of keessaa qaba jechuudha. Gosoota elementii 3 waan of keessaa qabuuf ternary jennaan jechuudha. Inni kun ammoo weak dha jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha. Inni sadaffaan ammoo a reagent bottle labeled as A is filled with hydrogen chloride solution and the other labeled B is filled with water. Both liquids in the bottles are colorless. What method do you recommend to identify the acid in the water? Acid fi am fakkeenyaaf bootiliiwwan lamatu jira jechaadha. Bootiliiwwan lamaan kanneen yookiin ammoo qaruuraa isa jennuun san jechaadha. Qaruuraa lamatu jira. Qaruuraan tokko hydrogen chloride of keessaa qaba inni A jennuun jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yookaan jennu taate qaruuraa lammaffaa ammoo isa kana jennu jechaadha. inni kun hydrogen chloride of keessaa qabaachaa inni lammaffaan ammoo water of keessaa qabaachaa hydrogen to oxide lamaan isaaniitu ammoo colorless dha color hin qaban jecha what method do you recommend to identify the acid in the water kan lamaan keessaa ammoo kamtu acid dha kamtu water dha isa jedhuun beeknu jecha maaliif colorii isaanii irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf acidin colorii qabaatu danda'a colorless ta'uu danda'a jechaadha kanaafuu wateriin ammoo colorless waan ta'eef kan lamaan keessaa kamtu waterii dha kamtu acid dha jedhu hin beeknu jechaadha kanaafuu maal fayyadamna answeriin isaa litmus paper yookiin ammoo pH paper fayyadamna jechaadha pH paper test fayyadamna jechaadha
litmus paper kan yoo as keessa dabale fakkeenyaaf as keessa kenne asidii kana keessa kenne yoo kan baafamu taate kalarii isaa garamii jijjiira asid tarnes biduu litmus tu ready dha jechuudha. Litmusii bulee ta'ee keessa kenne jalqaba yeroo keessa kennu kana gara diimaatti yoo kan jijjiiru taate inni kun asidiidha jechuudha. Watariin ammoo gara tokko yoo jijjiiru jechuudha. Kanaafuu meetodiin tokko bifa kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf biluu litmusii finnee bishaan keessa yoo kenne keessaa baafnu taate kalariin isaa jijjiiramu jechuudha. Kanaafuu inni sun watarii ta'uu isaa beekna jechuudha. Asidii yoo ta'e garuu biluu kan ture san garamii jijjiira gara reediitti jira jechuudha. Gara diimaatti jira jechuudha. Inni lammaffaa ammoo water has no effect on litmus. Litmus irratti inni kun homaayyuu hin qabu jechuudha. Watariin jennu kun kanaafuu niwutiraaliidha jechuudha. Effectiin qabachaa inni kalarii isaan jijjiiru jechuudha. Inni lammaffaan ammoo pH paper test. pH kan ammoo haala kamiin safarraa fakkeenyaaf pH kana safarree pH'n isaa 7 gadi yoo kan ta'u taate leezaan 7 yoo kan ta'u taate inni kun asidiidha jechuudha. Kun ammoo kan bishaanii kun ammoo 7 jechuudha. Niwutiraaliidha waan ta'eef kanaafuu bifa kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. In afraffaan ammoo what is the basis for the classification of the acids as strong and weak? Isa kan isinitti himee ture yeroo paartii kana hojjennutti yeroo strong acidii fi weak acidii isa jennu kana gaafii akkana kana seeraan gaafatamtan keessattuu warraan seeraan nootii irratti isin babbaase kanniin kalarii garagaraa kan isiniif kakkaa'e kanniin seeraan dubbisuu qabdanii jechaadha. Strong acid ammoo weak acid isa jedhamu haala kamiin adda baafna degree of dissociationiidhaan adda baafna jechaadha. Kanachaan degree inni ittiin dissociate ta'u kanachaan fakkeenyaaf acidii wayii guutumaan guututti gara ayaniitti ayaniiwwan isaatti yoo kan addaan babbahu taate dissociate yoo kan ta'u taate inni sun maal jedhama strong jedhama jechuudha. Completely dissociate yoo kan ta'u taate partially dissociate yoo kan ta'u taate ammoo muraasni isaanii qofti dissociate ta'anii kuun yoo kan hafu taate inni sun maal jedhama weak acid jedhama jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf hydrogen chloride yoo fudhanne inni kun guutumaan guututti gara hydrogen plusii fi akkasuma chlorine maayinasiitti gargar baha jechuudha. Akkuma argitan ayanii isaatti guutumaan guututti gargar baha. Kanaaf inni kun degree of dissociation jedhama jechuudha. Inni biraa immoo shanaffaan what is the pH of the solution having the following hydrogen concentration? Hydrogen concentration nuuf kennamee jira. Hydrogen concentration nuuf kennamee pH barbaadiin hin jedhe. pH ammoo haala kamiin akka barbaadnu foormulaa isaanii beekna. pH is equals to p by the way small p is kan akka hin daganne small p minus log of H plus ion isa kana concentration of H plus maal jenna jedha beezii isaa kun jecha inni kun hydrogen ion nuuf kenname waan ta'eef H plus fayyadamna jechaadha. Yoo hydrogen ion nuuf hin kennamin garuu maal fayyadamna siin jedhe minus log of hydronium ion isa jennu H3O plus isa fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu H karaa lamaan solve godhuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma asitti minus log of H plus jenne jira. Kanaaf asitti pH nuuf kenname jira jechuudha. Gatiin isaa kanaafuu isa kana maal goona logarithm of minus log of hydrogen ion fakkeenyaaf A kana yoo fudhanne 5 times 10 raised to minus 3 goona jechaadha. As beeziin isaa 10 jechaadha. Sanboodhi isa kana amma kallattii maal argachuu hin dandeenyu jechaadha. Kaalkuleetara yoo fayyadamin kanaafuu karaa salphaan ammoo nuti argachuu dandeenyu jira jechaadha. Isa kana isa sanisitti immoo dirqama waan ta'eef asitti maal goona tokkoffaa logaritmii ni yaadattan jedhee yaada formula logarithm of x y yoo kan jennu taate baay'isoo jedha x times y yoo kan taate beeziin isaa fakkeenyaaf kanaa jennu isa kana logarithm of x base 10 ajennu isa kana base 10 plus logarithm of x base 10 jenne y asitti y logarithm of y base 10 jenne haala kana hojjetuu dandeenya jechaadha. Inni biraa yoo hiruu ta'e logarithm of x over y base 10 yoo kan ta'u taate ammoo maal goona logarithm of x base 10 minus logarithm of y base 10 goona jechaadha. Kanaafuu asitti yoo hiruu kan ta'u taate hir'isuu goona jechaadha. Yoo kan baay'isu ta'u taate maal goona eda'uu goona jechaadha. Isa kana seeraan qabatu qabdanii jechaadha. Kanaaf amma maal goona minus jenneeni minusii lamaaniif waan dhaabattuuf jecha nama asitti logarithm of 5 base 10 plus asitti baay'isuu waan ta'eef jechaadha. Logarithm of 10 raised to minus 3 isa kana addaan baasaa jira baay'isuun jidduu isaanii waan jiruuf base 10 jennaanii jechaadha. Kanaaf amma minusii keessaa baay'isuun lamaaniifuu ni dhaabbatti waan ta'eef kanaaf keessa yeroo baay'isnu amma inni kun maal ta'a asitti positiiva waan ta'eef isa kana yeroo baay'isnu minusii ta'a jechaadha. Minus log of 5 base 10 inni kun maal ta'a inni kunis plus ta'a jechaadha. Plus minus logarithm of
10 raised to minus 3 base 10 ta'a jechaadha. Isa kana inni biraa ammoo ammas formula biraatu jira jechaadha logarithm irratti. Logarithm of x the power of k base 10 qofa osoo hin ta'in asitti base waan barbaadan fudhatu dandeettan. Fakkeenyaaf base b haa jennuun b'n any numberii ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf asitti amma any number except 0 0 except 0 dha. Formula isaa yoo dagatu akkasiya. Kanaaf inni kun asirra base base osoo hin ta'in exponentiin x kana yoo kan jiraatu taate power x kentun power x yoo kan taate maal guna isitan finne asitti gabbuufna jechaadha. Kanaafuu yeroo gabbuuf maal ta'a k times logarithm of x base b ta'a jechaadha. Inni biraa immoo logarithm of x base x yoo kan jennu taate kun lama wal fakkaataa yoo ta'e maal ta'a tokko ta'a jechaadha. Isa kana seeraan qabatu qabna. Inni biraa immoo logarithm of 1 base b yoo kan jennu taate inni kun ammoo maali wal qixa 0 dha wal qixa jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen seeraan isin fayyada waan ta'eef qabatu qabdan jechaadha. Kanaafuu amma asitti -3 tana gad buufnu -3 tana yeroo gabbuufnu maal ta'a inni kun minus log of 5 base 10 inni kun ammoo yeroo gabbu minus biraa qaba asammoo minus jira minus dha yeroo baay'isnu yookiin ammoo minus 3 logarithm of 10 base 10 yoo jennu ammoo minus into minus tanaan balleessuudhaan maal gooti plus taate jechaadha. Minus log of 5 base 10 plus 3 logarithm of 10 logarithm of 10 base 10 jennaan jechaadha. Logarithm of 10 base 10 ammoo yeroo wal fakkaataa ta'etti lamaan maal isin jedhu 1 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu minus log of 5 base 10 plus 3 times 1 3 ta'a jechaadha. Amma sin xumur amma ammoo maal goone seetana isa kana calculator yoo fayyadamuu danda'ame calculatoraan argachuu dandeenya yookiin ammoo karaa biraatti jira jedhama kan ittiin solve goonu. Maal goona as shanii tana 5 isin jennuun tun 5 isin jennuun tun maal jechaadha 10 over 2 jechaadha. 10 over 2 dha jechaadha. Kanaafuu isaan replace goona jechaadha 10 over 2 dhaan. Kanaafuu minus log of bakka 5 maal goona 10 over 2 base 10 plus 3 jechaadha. 3 akka jirtu kan daganne inni kun amma yoo hirtaniif 5 mataa jechaadha. Waan jijjiirran jiru jechaadha. Kanaafuu amma kan hiruu ammoo akkam goone isin jedhee yeroo hiruu ta'utti jechaadha formula nuti fayyadamnu isa kana fayyadamna jechaadha. Minus fayyadamna jechaadha. Kanaafuu minusiin ammoo alaawaan jirtuuf siisan koomanii fudhannee hammattuu keessa galchina jechaadha. Kanaafuu logarithm of 10 minus logarithm of 2 as base isaa 10 jechaadha. Kun lamaanuu plus asitti hammattuu cufne plus 3 jennaan jechaadha. Kanaafuu isa kana yoo keessa baay'isne maal ta'a minus log of 10 base 10 intun yeroo tana baay'istu plus taate jechaadha. Minus wantoonni lama yeroo wal baay'isan plus wal godhan jechaadha. Kanaafuu plus logarithm of 2 base 10 plus 3 jennaan jechaadha. Amma sittiin isa kan ni beeyna 10 base 10 jechaan minus 1 dha jechaadha. As minus 1 jirtuuf minus 1 ta'a jechaadha. Minus 1 plus logarithm of 2 base 10 plus 3 jennaan jechaadha. San booda 3 fi kan yeroo wal idaanu maal ta'a minus 1 fi 3 yeroo wal idaanu 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 2 plus logarithm of 2 base 10 ta'a jechaadha. Amma inni kun ammoo ni beekama yeroo baay'ee logarithm of 2 fi logarithm of 3 common isa kana beekuu qabdan jechaadha. Logarithm of 2 base 10 inni kun mee akka ta'e beekuu qabdan akkasuma logarithm of 3 base 10 mee akka ta'e beekuu qabdan jechaadha. Lamaan kanneen koomanidha. Yeroo baay'ee ammoo ni kennamas. Lamaan kunneen fakkeenyaaf gaafii kanaaf kan isin kennan isa kan isiniif kennan jechaadha. Isa kan isiniif kennan garuu isin karaa isin jedhe kana hojjettanii 5 tana bira yeroo geettan garami jijjiiruu qabdanii 10 over 2 isa jedhu kanatti jijjiirtanii sanboota isa kana formula san fayyadamtanii adda baasuu qabdanii jechaadha. Kanaafuu logarithm of 2 base 10 in jennu 0.3010 isa jennu jechaadha. Logarithm of 3 base 10 in jennu ammoo 0.4771 jechaadha. Baay'ee salphaadha isa kana qabatuun isa kana 0.3010 isa jedhu kan tuuti inni kun ammoo 0.4771 jechaadha. Kanneen lamaan qabatuu qabdan jechaadha. Qabatuu qabdan inni kun maatii irratti isin fayyada waan ta'eef kanaafuu ammis kana bakka logarithm of 2 kan yoo bakka buufnu 2 plus 0.3010 jechaadha. Kanaafuu lamaan kan yeroo wal idaanu maal ta'a 2.3010 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana haala kanaan qabatuu qabdan jechaadha. Kanaaf deebiin kenna maal ta'a akkuma isin argitan 2.30 ta'a jechaadha.
2.3010 2.3010 yookiin ammoo isa kana approximate yoo goone 2.3 ta'a jechaadha. 2.30 isa jennuun ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Inni itti aanus baay'ee salphaadha waan ta'eef isa kana akkuma reefsi hin jedhama siriin as keessa waan jirtuuf isa kanas fakkeenyaaf maal godhuu dandeenya. Inni kun 3 times 10 raised to minus 3 jechaadha. Kanaafuu isa kanas maal goona minus log of pH barbaadaa irra waan ta'eef 3 times 10 raised to minus 3 goona jechaadha. 10 minus 3. Kanaafuu inni isa kanas bifa baay'isanii adda yoo baasu minus into logarithm of 3 base 10 yoon barraayin beeziin isaa 10 akka ta'e kan dagan as 10tu jira jechaadha. Amma waan hin barreessiniif 10tu jira jechaadha. Plus logarithm of 10 the power of minus 3 base 10. San booda maal goona isa kana keessa baay'isnaa jechaadha. Negative kan yeroo keessa baay'isnu negative logarithm of 3 base 10 ta'a inni kun. San booda immoo minus logarithm of 10 the power of minus 3 base 10 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana reefsi itti meejira meeqa negative asii waan jirtuuf negative fayyadamna 0.4771 ta'a jechaadha. San booda minus sana jira yeroo gabbuuftan minus sana balleessuudhaan pilaasii goote jechaadha. Plus 3 logarithm of 10 base 10 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo waan isin jedhee jira. Kanaafuu negative 0.4771 plus 3 ta'a jechaadha. Inni kun 3 ta'a jechaadha. Isa kana yoo barbaadan approximate gootanii hojjechuu dandeettanii yookiin ammoo bifa kanaa walirraa hir'isuudhaan argachuu dandeettanii jechaadha. Kanaaf yeroo walirraa hir'isnu inni kun meeqa ta'a 2.52 ta'a jechaadha. Akkuma isin jedhe reeffama logarithm of 3 fi logarithm of 2 qabatuu qabdini jechaadha. Isaan kanneen solve godhuuf asittis amma logarithm of 2 yoo hin beekin isa kan hojjechuu dandeettani jechaadha. Logarithm of 2 maal isin jedhe jira 0.3010 isa jedhu fayyadamuudhaan isa kan argattanii jechaadha deebii. Isa si ni hojjetan jechaadha. Formula isinitti mul'isa jira waan ta'eef jaafamma jedha calculate the hydrogen ion H+ jechaadha. Concentration isa barbaadaadha. In solution having the following pH nuuf kenname jira. Kanaafuu pH yoo nuuf kenname haala kamiin akka barbaadnu isinitti mul'isa jira jechaadha. H+ is equals to 10 the power of maal jennee jira minus pH dha jechaadha. 10 the power of minus pH dha jechaadha. Formula isaa 10 the power of minus pH goone hojjannaa jechaadha. Kanaafuu 10 the power of isa jalqabaatiif yoo hojjanne 10 the power of minus 4 goona jechaadha. 10 the power of minus 4 yookiin ammoo 0.001 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo 10 the power of minus 2 0.01 dha. Inni kun ammoo 10 the power of minus 5 0.0001 ta'a jechaadha. Kanaafuu baay'ee salphaadha isa kana haala kanaan hojjettanii jechaadha. Inni biraa ammoo how many moles of sulfuric acids are present in 0.5 liter of 0.15 molar jechaadha. Inni kun molar m'n jennu kun m'n guddaan kun jechaadha mole per liter jechaadha. Mole per liter sulfuric acid solution. Kanaafuu asitti kan nuuf kenname inni kan barbaadan jedhame inni jalqaba irratti mooliitu barbaada moolii barbaadan jedhame m isa jennu jechaadha. M xiqqoo formula isaa asiniif kaa'ee jira. Formula isaa m equal to m xiqqoo jechaadha. M capital times volume dha jechaadha. Kana jechaan m isin jennuun tun molarity dha. Inni kun ammoo moolii dha jechaadha. Kanaafuu kan barbaada jedhamne amma moolii dha jechaadha. Kanaafuu mooliin jennuun maal ta'a molarity times volume dha jechaadha. Molarity asitti nuuf kenname jira. Molarity equal to asitti nuuf kenname jira meeqa 0.150 dha jechaadha. M yookiin ammoo mole per liter jechaadha. Inni kun mole per liter. Inni biraa ammoo kan asii nu qabnu maa inni volume nuuf kenname jira jechaadha. Volume equal to 0.5 litri dha jechaadha. Kanaafuu isaa lamaan kanneen waliin baay'isuudha jechaadha. Lamaan isaa yeroo waliin baay'ifnu maal arganna 0.075 arganna jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjetan jechaadha. Baay'ee salphaadha. Formula isaa qofa kan isinirraa eegamu jechaadha. Inni saddeettaffaan ammoo identify the following solutions as acidic or basic. Estimate hydronium ion values for each and rank them in order of the increasing acidity. Asitti amma nuuf kennamee jira jechaadha. Asidii ammoo beezii akka ta'e hin beeknu garuu nuuf kennamee jira jechaadha. Akkasuma hydronium ion yookiin ammoo H+ isaa estimate godhaa jedha. San booda ammoo order of increasing isaanii acidity isaanii kan guddaa irraa
min xiqqaadhaa gara guddaatti tartiibessaa jedha jechaadha. Kanaafuu asitti amma saalibaan nuuf kennamee jira. Saalibaan asiididha baay'ee. Saalibaan miraaqis yemmuu ta'u yookiin ammoo gurra namaa keessatti kan argamu kana jechaadha. Kanaafuu saalibaa inni jennuun isa kana jechaadha. Kanaafuu inni kun pH isaa nuuf kennamee jira. pH isaa erga nuuf kenname ammoo isa kana tilmaamuun nu dhibu jechaadha. pH torbaa gad yoo ta'e maal jennee jira asiididha jechaadha. Asiididha. Torbaa ol yoo ta'e ammoo torbaa ol warri jiran ammoo maa inni beeziidha jechaadha. Beeziidha. Torba ammoo niwutiraal jennee jira jechaadha. Niwutiraal isa kan dagatu hin qabdan jechaadha. Kanaaf isa kana erga qabaannee saalibaan amma maal ta'uu isaa beekna asiidii ta'uu isaa beekna jechaadha. Kanaafuu inni kun asiidiidha jechaadha. Asiidii jennee bakka buufanna jechaadha. Inni biraa immoo pH isaa H plus isaa barbaadu. pH erga nuuf kenname ammoo H plus haala kamiin barbaadne jennee H plus equals to 10 the power of minus pH dha jechaadha. Yookiin ammoo inni kun isa kana maaliin bakka buusuu dandeenya asitti amma isin dogoggorsiisuudhaaf isa kana fayyadameef. Kanaafi H plus fi H3O plusiin bifuma tokkoon barbaadna jechaadha. Kanaafuu inni kun 10 the power of minus pH dha jechaadha. Kanaafuu isa kana fayyadamuudhaan haala kamiin akka hojjetan ni beekna waan ta'eef kanaafuu inni kun maal ta'ama inni jalqaba 10 the power of minus 6.5 dha jechaadha. Inni kun ammoo minus 6.5 yeroo goone maal arganna 3.16 arganna jechaadha. Isa lammaffaatiif yoo ilaalle orange juice inni jedhu orangein asiidii akka ta'e ni beektanii akkasuma pH isaa nuuf kennamee jira 3.7 dha. Kanaafuu inni kun maa inni asiidiidha jechaadha. Asiidiidha. Orange juice inni jennu kanaafuu pH isaa 3.7 dha. Kanaafuu inni kun asiidiidha jechaadha. Isa kana argatuudhaaf ammoo 10 the power of minus 3.7 yoona deebiin isaa 2.0 times 10 the power of minus 4 dha jechaadha. Inni C irra jiru ammoo pancreatic juice dha. Pancreatic juice inni jennuun ammoo 7.9 dha. 7.9 ammoo meeqa torba olii waan ta'eef kanaafuu inni kun beeziidha jechaadha. Kanaafuu isa kana argatuudhaaf maal goona 10 the power of minus 7.9 goona hydronium ion argatuudhaaf jechaadha. Kanaafuu inni kun 1.26 times 10 the power of 8 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo wayiniidha. Wayinii yoo ilaaltan amma pH isaa 3.5 dha. 3.5 jechaan ammoo maa inni asiidiidha jechaadha. Torbaa gadi waan ta'eef kanaafuu inni kun asiidik jennaan jechaadha. Kanaaf isa kana ammoo hydronium ion isaa yookiin ammoo H plus argatuudhaaf maal goona 10 the power of 3.5 goona jechaadha. 10 the power of minus 3.5 goona. Kanaafuu inni kun maal ta'a 3.16 times 10 the power of minus 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechaadha. Inni xumura ammoo maal nu jedhe rank them in order of increasing acidity. Acidity isaa xiqqaarraa gara guddaatti increasing order jechaan maa inni xiqqaarraa gara guddaatti tartiibessuu jechaadha. Kana jechaan ammas keessaa asiidiin baay'ee guddaadha jechuudhaaf pH isaa baay'ee xiqqaa ta'uu qaba jechaadha. pH isaa baay'ee xiqqaa yoo kan ta'u taate kanneen keessaa amma xiqqaa kan inni pH isaa xiqqaa kan ta'e 3.5 dha. 3.5 jechaan ammoo baay'ee strong dha jechaadha. Strong jechaan asiidiin kun increase dha jechaadha. Asiiditiin isaa strengthiin isaa jechaadha. Asiiditi yeroo jennu strengthiin isaa guddaa ta'u jechaan maa inni kun asiidiin kun baay'ee guddaadha jennee tilmaamna jechaadha. Kanaafuu amma kanneen keessaa xiqqaan kam inni asiidiin pH isaa baay'ee guddaa kan ta'e asiiditiin isaa baay'ee xiqqaadha jechaadha. Maaliif inni kun beezidha jechaadha almost. Kanaafuu maal jennaan amma xiqqaan kanneen keessaa isa kana jechaadha. C. Kanaafuu C leezaan jennaa jechaadha. C leezaan itti aanee ammoo 6.5 dha jechaadha. pH guddaan. Kana jechaan asiidiin kun xiqqaadha jechaadha. Garuu kanarra guddaadha waan ta'eef kanaafuu A goonaa jechaadha. San booda leezaan itti aansin ammoo 3.7 dha. 3.7 B irra jira. Leezaan san booda D ammoo guddaadha jechaadha. Kanaafuu inni kun baay'ee strong dha jechaadha D. Kanneen keessaa ammoo siin baay'ee weak dha jechaadha yookiin ammoo beezidha jechaadha. Inni kun kanaafuu bifa kanaan orderii isaa haala kanaan pancreatic juice, leezaan saliva, leezaan orange juice, leezaan wayiniidha jechaadha. Kanaafuu wayiniin baay'ee kanneen keessaa wayiniin baay'ee strong acididha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechaadha. Exercise kun jalqaba irra darbuudhaaf ture garuu ammoo keesseen yeroo ilaalu baay'ee murteessaadha. Gaaffiiwwan as keessa jiran kunniin gaaffiiwwan yeroo baay'ee gaafatamuu danda'anidha waan ta'eef kanaafuu konseptii isaa qabatu qabdan jedhee waan yaadeef bifa kana isiniif dalagee jira. Hundi keessanuu viidiyoon kun yoo isinitti tole warra hanga asii ilaaltan hundi keessanuu laayik gootan malee hin bahina. Laayik godhaa akkasuma ammoo koomentii naaf viidiyoon kun yoo isinitti tole hundi keessanuu koomentii gaarii naaf keettanii yoo isinitti hin tolin ammoo wanta kana sirreessitanii waan isinitti tole naaf barreessuu dandeettan jechaadha.
kanaaf warri subscribe godhin ammoo subscribe godha. Hedduun keessan viidiyoo ilaaltanii garuu ammoo subscribe gootanii subscribe qabdanii jechaadha. Inni mul'ata iskiriin irratti isinitti mul'atu malee asiitiin keessanii namni meeqa parsantii meeqa ilaalee parsantii meeqa subscribe godhee waan arguuf yeroo san dhugaa dubbatuudhaaf parsantiin muraasa qofatu subscribe godha jechaadha. Yeroo san ammoo moraaliin nama baay'eetu qabu dhugaa dubbatuudhaaf keessattuu haala kanaan ifaajjanii sa'aatii kana fakkeenyaaf daqiiqaa 35 jechaan anaaf baay'ee guddaadha jechaadha. Sa'aatiin kun sa'aatii kana waan bira dalagee waan baay'ee dalaguu danda'a waan ta'eef sa'aatii kana hunda haala kanaan taa'ee isin dalagee isin garuu batanii takkatti dhufu gattuu hidhanii subscribe godhuudhaaf yeroo isin ulfaatu baay'ee na ajaa'iba dhugaa dubbatuudhaaf wanta mooraalii namaa baay'eetu godhachaadha. Inni kuni dhugaa dubbatuudhaaf ammoo warra ana qofa osoo hin ta'in warra tiitoriyaal viidiyoo isiniif dalagu kana keessattuu tiitoriyaalii barumsaa jechaadha. Warra isiniif dalagu kana seeraan jabeessuu qabdan. Hanga danda'aniin jabeessuu qabdan. Anaaf dubbataan jiru garuu wanti kun maaliif seetan ifaaje isaa yeroo ilaaltanii fi wanti isin irraa argattan yeroo ilaaltan walitti dhufu jechaadha. Parsantii takka yoo argattan jabaate waan ifaajeen irraa jechaadha. Parsantii 100 kan argatu qabdan parsantii takka yoo xiqqaate yoo guddate parsantii takka argattan jechaadha. Kana jechaan biyya Itoophiyaatiin ammoo wanti isin kafalamu takka yoo jiru VPN yoo fayyadamtan tokko kanaaf yeroo baay'ee VPN fayyadama jennee isin kadhannu jechaadha. Kanaafuu gargaaruu yoo barbaaddan warra tuutoriyaal isin dalagu subscribe like akkasuma hedduun nama ammoo yoo agartan viidiyoo dalagee yeroo irratti bakka maal godha abdii kutatee dhiisaa jechaadha. Abdii kutatee maaliif yeroo san inni kun maal ta'eef mooraalii isaatti qabuuf jechaadha. Isinirraa gargaarsa hin argatu akkasuma immoo koomantii gaarii barreessanii fi koomantii gaarii barreessanii fi jajjabeessanii yeroo gargaariin fakkeenyaaf isuma abdii kutatu ifaajee isaatii fi bu'aa argatu wal bira qabee ilaalu zeeroodha waan ta'eef kanaafuu yeroo san ammoo koomantiidha wanti nama jajjabeessee akka viidiyoo dalagu godhu jechaadha. Kanaafuu koomantii gaggaarii barreessaa fi akkasuma immoo jabaadhuudhaanis wajjin jirraa koomantii akkanaa gaarii yoo barreessaniif namni sun mootiveet ta'ee akka viidiyoo baay'ee isiniif dalagu godha jechaadha. Bu'aa si hin argatin garuu ammoo isin gargaaruu qofaaf bu'aa jedhee waan yaaduuf kanaafuu dursanii mootiveet ta'ee isiniif dalaga waan ta'eef haala isin jajjabeessaa isin jedha. Isa kana fakkaata hundi keessanuu ammoo laayik godhuudhaan viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebi'utti nagaatti.